bilbila kana qabattu waa hunda margite dhugaaseeta waa biraallee miti hiriyootuma kee dhiiraa biyyatti gurraacha kana beektu akkam ustaadha Hamzaan jedhu gaafa ni diimati arge maaluma nyaatee diimatte jetta intala tokko jirti mucayyoo aggaarooti lakkoofsa iimoosin namarraa fudhee nan barreessee fi walii barreessinee suuraa isa maal fakkaatu kana naa ergite yaa abboon suuraa kana argee warruma kooseera kalas kana fuudheera jedhee jala sararee hojii hojjechuu yoo dadhabe nattiin kolbinaatii jara keenya irra guddaa jadiida haarareef suudi jirutti taphate yeroon intala kanatti viidiyoo dawwalu ustaaz Hamza hin kaaftu hanga isiidhaa mijatutti ofiisiin dibattee lippistikiisii meekaappiisii iskaarbiisii tolfattee naa dawwaltu guyyaanan itti mucaa bareedduu kanaan maaluma jedheen haasaa jedhee of qaanfadhutu jira wallaahi billaahi dhugaadha wayitan fedhii kiyya dawwali narraan kaaftu haga isiidhaa mijattee dibattee dhiqattee dhuftutti maaloo mucaa kana jaalladhee durballee naan jette durbaa an daa'ima ani wayi tokko irraa isiniin beeku waan fuularraa calanqisu sana isiidhumattan beeku maaluma jettee mucaan kun na jaallatti yaa rabbi gooftaa ko akoonatti dabalu kun abaaramaan miira keessa gocha kada wal kun eenyu abaaramaa da uruu kaasa da wal kun agaleen go gurgurduudha indagaama namar miira keessa jirra bar miira keessa galle bar ma miira keessa galle ani yugubataan ture yaadadhe guyyaa tokko walitti lollee afaan keessa wal babaanee rifannee bilbila walirraa cufnee raajaa dhalaati naman teessisu intalli talamiti alkaawwa indaayirекtiitti dawwale online irraa baatee wal lollee inkaastu gara ifa wayii kaatee dawwaltee rafiitii keessa isiin abbaa manaa biyyaa qabdi anaan durba jetti bar abbaa manaa seetee birriinan sii buuse sana fuudhiiti mucaakooti kana biti iddeen jiru naaleera booda siin barre ganama akkuma duriinaa dawwalte jedhaakuman jalaa kaasee yaa rabbi gooftaa ko ittiin haasaara keen inni da'anaan jedheen inni kamtu inna takka na mucaakootii kana wallaahi billaahi kijiba miti jara kee intalli silkiin irratti cufee bahe eega yeroo sanaatti achumaaniin bilook ofirraa godhee tasgabbaa'ee sossobamee sabarsiifamee akka nama waa jalaa du'eetti gaddee eega yeroo sanaatti hin amanuu durboonni waan naman gooneen qabdu jechuudha garuu suuraasii qulqulluu boodannaan ijoollee bira harkatti argu kormaa lukkuu fakkaatti gara mataa kana inni natti bareedee wanni hundi dibatamee dhufe dhiironni keenya akkasitti shamarran namatti taphatu jechuudha keessattuu warri haararreef soodii galtanu of eeggadhaa shamarran Dubaay teessee gudii nama gooti akkuma waan nama waa ta'etti sabarsiifame jedhe sossobamee bar garuu dhaggeeffadha ilaal wallahi ilaal jarri shamarran dhaggeeffadha dhiira caala kan nama shawwadu dubartiidha beekaa rabbiin quraana keessatti inna kaydakunna aziim jedhe bar kaydiin keessan sharriin keessan jedhe bar manni keessa guddaa jedhe bar rabbi subhaanahu wa ta'ala ni rabbi solaatu wuti mucayyoon tun tokkoffaa ilmoo qabdi lammaffaa abbaa manaa qabdi sadaffaa gartee meekaappii fi chaappistiikii fi waan jiru hunda ofirra garagalchitee kaatee mucaala dawwaltee mucaa xiqqaa dhufee sa'udii seen mucaan gartee yaa rabbi anuma kanatu mucaa kana fuuchuuf deemaa jedheen nan qaanfadha jedhe bar rabbiin gaafa moo dhugaa baasu wal dhabanii gaafa ni daariitti dawwalu ilma kiyya sana birriin si erge fuudhi kenniifi wala hawla wala quwwata illa billah laal hakkiin yoo afaan kana funyaanii baajanii bar garuu kan gura shimara kan gura karati shawda dhiirri haaraa moo rakkoodha ustaad yeroo haaraa faadheen nama taphatti yeroo haaraa dhufan rakkoo dubbii yeroo haaraa dhufan yeroo jadiidha booda bar yeroo jadiidha dhufan shamarran shamarraniin akkasuma argeenaan shamarranuma qabdan lubbuun lamuu tokkittii sanaan haasoftan lamuu kooti jettaniituma akkuma nama fidee mana keessa kaati akka itti ilaalta
Bari Ahmad wallahi ofan qaanfadhe baranitti naasawwan gurraachi kun daalachi akkuma laayitarii kana fayyadamuun beekne kaameruma normaalii nanachitti ba intalli kun dhiqattee bareeddee dibattee dhuftee an kun eessumaanaa dhalatte jedhaa jira bari eessumaanaa dhalatte guyyaa tokko faayiriyaa boottanii kuman qaanfadhe taasa'uu jedhee bari. Muhammad olis numa jiraatee hameetu. Ustaz men gaafi isin gaafadhe ba'uu barbaada shi. Mee gaafadhu dubbiin cimaadha yaa obboleetti kiyya dubbii miira isaa galcha. Mee gaafadhu. Ustaz isin maralleen fudhatina marallee shin jedhina eshi dhugaa isin hima wallahi maalifi maralleen fudhatina marallee saballee marallee dhugaa miti maalifi nuhi warri dubartii hatta narraa kaasa jechuudha dubartii nabi adam innuma dogongora dhiira fi dubartiillee hin beeytanii jedha kun zabana tolche Muhammadolleen hin saba Faaxilleen hin sabdi kan akeeda waan jiru beeytanii Gizam madalli baay'innaani biyya amma warri kanatti warri dhiiraa karaa baaraa dhufe kun aadisa maaliif wanni man araba hatta namni tokko kamadaam illee fuudhee dibachuu mala dhugaa rabbii yoo dubanne maaliif jechuun kaman araba jiranii arana de faati mataa kiyyarra waan barbaadan dalagan jechuun man araba garuu immoo dhugalleen jedhan asaballeen jedhe jiddu kaleessa fudhadha akkatti ol baay'ee waa'ee faaxillee dubbatanii hamtuu fakkaatti alhamdulillah kanaaf bifa manaa godha gaafii isin gaafadhe isin gaafachuu barbaada. Dura intalatti waan nu gaafadha mee ati dhiira shawwadde hin qabdu? Maal jetta? Maammadoo shawwadde waa hin qabdu ati mee? Dhiira akkamii? Ani shawwanne ani jechuun ni jira. Daa ati fakkeenyaaf Maal jetta? daa amma gabaabumatti namni hundinuu hijjitii ofii waan godhe yookaan rakkoo irra gahee jiru baasee immoo jira miti. Amma isin ila ustaad medhaga amma isaan waa'ee faaxee dubbataa jira waa'ee faaxoshaa dubbataa jirani garuu immoo isin taas jiran jirtu hamtuu jedhanii dhugaa jedhanii fooloo guddifatan hin beeknu kennu beeka rabbi ka beekusa. Ijibaa miti bara amma dhugaa dubbatuudhaaf laala walla amma nuti amma asirratti an callitee taraa taa'ee dubbataan jiru waan kana beekee tokkoffaa an obboleettiin qabaa haadhan qabaa shamara jechuun haadha manaati ilmoota waamee qabeetee jara cabsuuf osoo hin taane qabatamaa waan irra ga'e yoo abdiin kijibe isaaf rabbii wal beeka yoo obsaan kijibe isaaf rabbii wal beeka bari inni mucaa kanatu gaafii kana jalqaba irratti. Ila ustaad mee waa tokko yeroo tokko waggaa 5 jira waggaa 5 fixa jaaffaa jira jechuudha mucichi sun ijoollee asallaati ka ilmoo qabu niitiin qabu naan jedhe ani xalabaa jira waggaa tokko kara baatii 5 na janaajan isinii galee Eshi na janaajane kalaas jaartii qabda jedhe hin qabu naan jette akkuma carraa ta'ee juwwala lafa kaayee ani irratti dawwalee juwwala lafa kaayee gadi ba'e mucichi. Eshi Eratu dawwalee naan eenyu ati naan jette Samiira dhaa jedhe maal feetaa naan jette eessa jira abbaan mana kiyyaa jedhe garuu ni kaallee nan godhanni jaalalleedha jechuudha sinii galee firendidha jechuudha ittiin haasayaa ni kaana godhatu feda wanti raata jira beekaan. Eshi Ma eenyonni naan jette Mustafaadhaan jedhe oyi abbaa mana kiyyaati mi naan jette abbaa mana kiyyaati maali maal abbaa mana kiyyaati sawarresi erga kunoo ilmoo ofirraa qabaa naan jette mee wallahi maqaa rabbi ilmoo qaba wallaa achirra laal bolok isa godhe namichoo san jechuudha bilbila namaatiin dhufeetiin natti haasa'een kijibdii sobduudha maali jedhee mucichi sun irra ardii kanuma wallahi kaaraba qabachuu ga'e beeytanii kaya mucatti wallahi galatoom habibti tiyyaan jedhe maaliif alhamdulillah nama akkattillee nyaatamuu miti nama immoo Muhammadon tokkollee janaajannee gadi baasullee miti alhamdulillah hayya galatoomi ulfaadhu habibti tiyya jedhe wallahi mucatti san hagadhaa kunuun galatoomfadha maaliif dogongora guddatti deemti jechuudha dubartiilleen Muhammadollee kajaayibaadha. Amma asirratti ilaal obboleechi eenyu suusi amma dhugaa dubbatuudhaaf wanni waa nama aarsu dubartiin bareeduma hin qabnee fi waan hin qabne tokko nan qaba gaafa jettee dhiira shawwaddu
irra cala nama aarsa. Fakkeenyaaf dhiirri tokko yoo fakkeenyaaf suuraan sitti ergee fi akki ati yaaddee fi akki inni itti of beeksisee fi akki ati gartee qaamaan irra geessee agartu yoo wal adda ta'e si aarsa. Ammoo yoo fakkeenyaaf utuu jaartii qabu jaartii hin qabu yoo jedhe kun rakkoo qabu suuta jedhee inni si amansiifatuuf malee silaa dhiirri lammaffaa sadaffaa barbaade bar dhugaan haasaa. Dhugaan haasaa bar. Kaduma sobi safa jiri jechuudha amma misalan salaataaf qaame kun mana kontiraata jira wallahi yo manno wayi dalaga mucicisuun jechuudha akka kafiila wayi jala dalagu makina ari ayero hunda ijoollee arabaa tonjifaa jala wacana kana wayitti bakka rafuti video nadda wala beetani kala sanille lamba bane inuma laala jechuudha isini galan video mahana ban inuma laala jechuudha mucaan hunji suuraalee na ergi jedhe wallahi alhamdulillah wa rabbina godhe tokko ma gassara hilla sirraa fudhate maallaqa wa itti ergite la wallahi rabbi shahidi wa takri al takti ergi bas waay man ka qofarratti wallo la jirama inni bayiti bayani kasi godhadha jedhe laalan jedhe dagasi kalasi injana jane sobo wayille rat ergi Jaji ma tokko jechuudha obboleessa kiyya naan jedhe haa inni na bira deemu dhaqeetu mucaan jimma man naan jedha obboleetti tiyya naan jedhe ati garaana nyaattati miskiina wayii na fakkaata kunin soba ittuun haasayin naan jedhe wallahi galata obboleessa kiyya naan jedhe innillee ofiifirraa qaba ofisi barbaade la haasida kun ofisi barbaade la nafasiisa waraanne jirte waraanne jirte wal beekani jadi wal beekani roo nyaate wajji dhufu beeka ilaal walumaa galatti namni tokko fakkeenyaaf ebaduun jaartii qaba intalli abaduu heerumtee jirti kanaan osoo hin taane daayirektii osoo afaan sarara dhageesse yookaan afaan sirra dhageesse rakkoon qabu ammoo irra hedduun namaa ilmi namaa kun shaytaana beek irra hedduun namaa qaama keenya keessa hunda shaytaana jira bakka dhiigni keenya keessa shaytaana jira beek gaafa namni lama wal jaalachuu jalqabe anuma kanatti naafa beek anuma kana inaafa namni qabu hin jiru nama wal jaalate ilmoon namaa hundi adda baasuuf irratti dalaga bara akka waan hojii godhate waan kana nagarre takkaati nama wal jaalatu argee naam tabi'aan ilmoon namaa adda si baasuu barbaada sagaleen jira jira eenyu nurraa adumuutu godha yeroo tokko tabi'aa ilmoo namarraa gaafa riskiin tokko si seenuu jalqabee karaa dalagaa sii bane ilmoon namaa akkasirraa cufu keessi namaa baay'inaan qulqulluu miti fakkeenyaaf amma isin warri gartee nama jaallattan daayirektiin nama jaallattan sanarraa dogongoroo tokko rakkoo tokko yoo agartan malee jechuudha akka jettee namaatiin akka wanni hin jenne waa hedduu tokko hubannee waa hedduu tokko agarree jirra. Beektonni durii allamatni hayaatu jiruu waan akkanaa akkanaa barsiifte jedhanii waan barreessantu jira jechuudha. Irra hedduu namaa jaalallee fi warra jaallatee jiru warra fuudhuudhaaf deemu kana namni adda baasu eenyu nama gidduu deemu jechuudha. Haasawaa nama dhageessaa abadan haadhuma manaa kan kee isii wal lolte kana yoo isii wal dhabde nama biraatti hin fidin malee kana jeenetti yoo jette qabxii tokko si baasuu hin dandeessu. Osoo ishiin illee gartee isa gaafate qabxii tokko baasuuf hin danda'u. Osoo ammoo jaarsi gandaa dhufe waa meeqa irratti guurti. Walii galee sababa kanaatiifuu waa hunda keessatti wanni irraa dubbataa rumaalee wal shawwaduun gaarii miti jira keenya. Waa'ee keessattuu waa'ee bultii keessatti wal shawwadinaa. Waliin gowwoomsinaa. Abadan waliin gowwoomsinaa. Suurri asirratti Ustaaz Hamza waa tokko xiqqoon itti dabaluu danda'a. Dhiiras ta'ee dubartiinii jaartii miti jaalalluma janajjanu dhimma jaalallee isaa sana hiriyaatti hundayyuu summaadha. Bara kana keessa namni milkaa'ina namaatii fi haamilee kennu baay'een hin jiru. Yoo namni wal jaallata si beekuu barbaada namni. Dhiira tokko yoo jaallatte waa'ee dhiira sanaa dhiiruma sanarraa bari. Dhiirrillee waa'ee jaalallee keetii hiriyaa kooti jetteetti nimiin dhaqee walittiin si araarsa jedhee waan illee duraan ati hojjette suuta itti amansiifattu sanatti mee achi sirraa fageessa malee. Kaniif jaartii immoo silaa qaaxaa fi yeroo kanatti namni jaartii yoo lolillee ofumaaf araarfata ulaa gachufate. Bakka akkas malee keessattuu waa'ee bultii keessatti namni takka seenuu qabu gidduu keessatti. Waa'ee intala jaallatte yoo nama si olii ta'e yoo nama manguddoo jaarsa ta'e malee dardara faatiin ergin kan akka ama borshaatti ergin ati jaarsummaa dhaqee kee ofitti deeffata beeke
Ofii eeggadhaa. Maaliifi namaaf dubbachuu dhaqee manguddummaa ofii fideeffata. Maaliif dubartii bareedduu fa'itti erginaan jechuudha gartee nama ilaaluu dhaqee. Waa'ee kana irrattan iyyuu jaarsummaa dhagee hanga addunyaa kiyya akkasiin jibbitee na jaallatti godheera. Ati moo? jechuudha. Addunyaa koo wajjin duraannaa asitti wajjin duraannaa intala wajjin jira. Intalattiin baay'ee tokko bareeddi. Ennaa achumaanis wallolanii achumaan inni na ergee naa isii nagee kadhate inni akkas akkasii dhiisii jedhee achumaan dhiyeessee innaan ani fi wal jira jiru jammaaraan achumaan goo addunyaa kooti wallolee anas isiinis anattis hin dhabde attis hin dhabde. Bidaa rabbiin lafaa kee biyyoo si nyaachifnesi. Bidaa waa badii qabda daati. Jazaa kaffalame hansa. Hin bareeddi intalattiin naftaadha baay'ee bareeddi. Xiqqoodhasi. Eeshi. Wallahi waa'ee duuba usta ammoo intala wajjirti. Goo addunyaa koo jaallata wajjin jirra amma jechuudha. Inni jaallata inni jana ana murtee Facebookaan addina gaafattee haayinaan jettanii saayin ani hin beeku kan jira jan. Isan jana janti natiin jana ana hiinan jaalladha intalattiin bareeddi. Inni achiin jaallata achumaan guyyaa tokko itti akkas aashaa nyaannee seenyoo. Natti dawwalti achuma tuuti nasa waggaragalee jaartii koo jedheen achuma wallollee isaa wal dha'u jammarre nyaata dhiifne. Yaa rabbi nu baaseeti yaa faadha. Dhugaadhuma. Gwaadeenyaan koo na bira wajjin jira bar gwaadeenyaa kiyya wajjin. Malee waan sobaa miti bar waan wajjin jiru ijoollee wajjin waan jirudha malee. Yookaan immoo waan soba minaaminiitti ijoolleen wajjin jirantu beeka bara. Achiin ijoollee wal irraa nu qabanii anaafisa gurbaa sana. Abdiin nan jira walitti nu walaarsanii. Intalattii cuma dhiifne garuu intalattiin immoo bareeddin ajjala irra laamatu ture. Ajjala jira ture qabdichi sun oofeetan ol wachuu dandeessu. Na waama sheeritti godheeni. Akkas ta'an jechuudha. Laa dhugaadha bara amma dhugaa dubbatuudhaaf dhaggeeffadhaa namni ijoollummaa dabarsa. Isheen biyyaa jaarsa qabdi. Biyyaa jaarsa qabdi kana beekii ati. Jechuun maal dhabeettaa intalli hin bareeddi jenna akka ajaa'iba bareeddi inni hin jira jena ani hin beeku kan jena jennu istoorii sanii irratti nu kan argaa. Amma bareeduun intalatti beekee baarakallahu fi asirratti eenyutu argaa jira amma nuti si galee nuti mul'ata artiiti. Jechuun viidiyoo namoonni ittiin haasofnaa naa gala. Lummaa hundi namaatu keessa jiraati ilaa mara geeffadha. Irra hedduu goddanyaa wanni irratti wadhabu. Bareeduma kanatu jara kana bareeduma kanatu waan jannataati barbeektu. Hadiisa keessatti Rasuulli sallallahu alaihi wasallam inna Allaha jamiilun yuhibbul jamaal. Wanni akka Rabbii bareedu hin jiru. Walii galee wanni akka Rasuulaa bareedu hin jiru sallallahu alaihi wasallam. Nabiyullahi Yusuf Rabbiin nabiyyoota irraa nama fokkotaa tokko erga hin beeku jedhan kun wasii warra jannataati. Bareedumni wasii warra jannataati. Nabiyullahi Yusuf inni beeytanii seenaa sana Quraana suuraa tokko maqaa isaatii waati. Bareedumni Yusuf mana hidhaa buusee walii galee ofsi achi keessa baase. Amma isiin bareeduma isaa kana agartee irraa qabamtee osoo jala fiigduu uffata duuba kanaan kuttee booda gartee abbaan dura buutee maal jetteen nama bakka ati jirretti jaartii kan kee ari'ee qabuudhaaf deemu zinaatti dalaguuf deemu maal jettaa jetteen dura buute. Jennaan dubbiin akkasii miti jedheen inni jennaan callisanii qabanii mana hidhaa buusan booda haqqii ifa ba'e. Dubartii bareedduun shayxaana namatti taati. Dhiirri bareedaanis shamarrate shayxaana ta'a. Adallam hiriyaa kan kee dhiisiti obboleessi kan kee gartee ka wajji dhalatte walii galee ka wajji dhalatte mucayyoo tokko fakkeenyaaf kaadhimatee atakkatti jala baaftu yaalta. Maaliif kun ilmoon namaa kun wanni dabar waswaasi wanni kun beeytanii wanni haasawa kana kaaseef jaarsummaa dhaqee hiriyaa isaatiif jaarsummaa dhaqee booda hiriyaa isaatiif jaarsummaa dhaqee ofiitti garagalee gurbaan kun ilaalcha gaariif hin qabu nama badaadha jeeni bar dhaqee obsaan rabbi rahmataa godhuufi boodallee isiillee dhabe mucattiillee dhabe hiriyaa isaallee dhabe jechuudha. Ilaa nyaatarraa ka'anii waltumuu gahanii jechuudha. Rabbi irraa jazaa dhabaa. Gurbaanaa jechuun gurbaana amma jiraara ofeetan naa fidee galchaan yaani gwaadeenyaa kee hiriyaa ijoollee biyyaadha.
wajjin nisi wala match makas amma yo kadwani diyala sanada kadwani wajjin taban wajjin kadwani tichoda ايش اما قابي تكون اوبريشن يا اما بورشا كبا اما بورشا احمد ما استاذ من قافته بيايش كوين قافته يرتو اما كان هو قافته كوي يرتو ان قافته غرتين ايش اوبسا اوبسا تقريبا دوبرتيشن يقدر الناس اوف سين ده فيديو ان ربي سيبيكاتي ماري فول ديفت فول ما ديفت jechuun ani yeroo naqee shamarreen haasoo viidiyoo ati xiqqaadha isin haa hiite minaamin areedan qabdu ganaa hoggaashan minaamin si barbaachisanaan jedhu. Sheekha kunin sobaara obsaan kunin sobaara. Wallahi kasnaan jedhuun shamarran yaani nama areedan qabdi asirratti tiktok irratti yoo nagartu shamarran obsa ijoolleeni ndom nama hareeda baasan jaallatu ijoolleen warra diinii qabu yoo ta'e malee ijoolleen shamaraa dhiira hareedan qabne feeti. لا والله لا أستاذ دبرتي هدو وراريد والله كان أريد كابو يعني أريد جيبو جناتي مال جت رسول ربو النوايا ريدا كان لا وما تكتيرو أدوبت أوسان أدوبت تداول وش أوبسا يروح تفور أبكم قفتك هذا أتريدين كم دوا قاشة سيا فهذا بدو تاكل يعني jechuun egaa ustaad ani fuudhuun barbaadu ammaa fi jechuun fuudha isin barbaanne kan naatoo isin arganne garuu immoo shamarran kamuu nama hariidhaan qabne hin jaallatan hundi jaalatu yeroo kanaaf malee nama hariidhaan hin jaallatu jechuun egaa inuma xaxattabanna ربي تولو كنتون بلا كبا إيشي مي يروتو كبري نزير الو الو السلام عليكم. وعليكم السلام مال قال برينا تو سغرينا كلام لا حول ولا قوه الا بالله انت شيخ حمزه نغا بريدو اتس اكما اوبليس كينيا اوبسا كنا زولو akkama daraatin jabaattu dhageessetta jirra nagaadhaa simnee akkami wallahi dhagaa akkama daraa nagaa bareedu alhamdulillah walumaa galatti waa'ee hareedaa wal qabatee obboleettii keenya suusii waan jettu qabda hareedii dubartii biratti jaallatamaadha moo jaallatamaa miti? Jaallatamaadha dhiirru isa dubartiinu isaan jaallattu jechuun gama kiyya alhamdulillah abbaa manaa hin qaba an jechuun gama kiyyatti gama imma namaan beeku ani jaarsa kiyyaan hin qaqqabaaf hin dibaaf hin jaalladhan nama hareeda qabu. Alhamdulillah. Sugaa ustaadhi asirratti ni hama wajjin. Qoricha na ergu attaashi marra jechuudha. Qoricha reeda baasu na ergu. Qoricha reeda baasu na ergu shamarran kana dibadhu naan jedhani. Qoricha wajjira. Kana dibadhu reeda baasu naan jedhu. Wallahi erme. Wallahi. Mama fansa ustaadhi. Ati yoomuu baaftu obboleessa kiyya. Hin bitanne dhaggeeffadhu. Obboleessa. Dhaga'i. Kan cirraa akkati fuudha malee haftu. Maal taatee ati callistee shamarran raawwanii fudhatta arbu siraadhuuti. Kamee gaafii isin gaafanna obsaa kanatti baasamee viidiyoodhaan. Ijoollee ofiin wallaa obsaan daawwanni bakka wallaa durba bakka asbay viidiyoo asbay obsaa asbay. Bar durba bakkaata. Narra faayira neen. Wallaa dhugaa dubbatu mucaani wanni bakkaata. Argituudha narra faayira. Fakkeenyaaf namni ijoollee 3-4 qabu abbaan ilmaan 3-4 kaareedhaan qabne jira kun uumama. Ijoollummaa qabaachuu dhabuu danda'amee asaaboo obsaan kun. Uummanni miira keessa gale gaa obsaa bakka. Adeemni uumamumaa rabbiin malee ijoollummaa dinbiqiluu bar. Dulloomteef si uumama. Narra faayira ijoo. Rafi baakuwaati rafati. እሺ
Jiituu Faatumaan dubbatanu. Irraftee jojiituun. Bakka uummatee jiraati. Walumaa galatti haasawa dheeraa hin dubbannuti. Baarakallahu fiikum ulfaadhaa galatoomaati. Waliin shawwadinaadha. Waliin gowwoomsinaadha. Ina waan qabnu immoo hin qabnu waan jedhamu kana dhiisaadha. Walumaa galatti. Waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Faatumaa. Baga jiraattan. Sagaleen kan kee jiru. Dhagahamoo? Amanna. Jechuun namni martuu wal shawwaduu waanuma jiru garuu jechuun osoo wal shawwadu